Deesse akkin siin jee bakka sana gaa'onni dhufaniif laabstooriin keenya shamarran bareedduudhaaf dhiira bareedaa shamarran hin babbareedneefis dhiira akka isaanii akkasumatti shamarran makiinaa qabuuf akkasuma akka makiinaa hin qabne shamarran makiinaa hin qabneef ammoo nama makiinaa qabu bakka fedhee maan taane goonaaf jechuun laabstoorii keenya kanatti nama akkasii barbaannee dhiheessinaaf. Ati makiinaa ni qabdaa? Hin qabu. Ergasiifuu gaa biiroon keenya nama shamarran makiinaa hin qabneef dargaggeessa makiinaa qabdu goonaaf jechuudha. Kanaafuu ati mee dargaggeessa keessaa akkam yoo ta'e mee filannoon kee nama akkam feete? Keessaafuu nama akkam feete? Nama yookaan akka dheeraa feetamu moo nama gabaabaa feetamu moo nama furdaa feetamu nama akkam feeta? Ani makiinaa qabaachuu baate homaa naaf hin godhu qabeenyaan isaa. Bas san jaalala naaf qabu yaa ta'u. Dhaabbanni isaa ammoo xiqquma aanarra jiru. Dheeraa osoo hin ta'in gabaabaa osoo hin ta'in. Akkasii feeta? Obboleettii xiyya kiliisiin jee nuti biiroo teenya keessatti shamarran makiinaa hin qabneef dargaggeessa makiinaa qabu goonaaf jechuudha. Kanaafuu ati dirqama namna makiinaa qabu ta'uu qabaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu ni jira amma biiroo teenya keessa ni jira jechuudha. Kanaafuu arrumarraa eegalteeti wal barattaan akkam jetta? Maal akkana beellama namaa qabaniif nama waaman malee arruma dhufee tan arruma nama akkamii barbaadda namni siif ta'u jira naan jetta siif ta'urre anaaf naaf hin ta'u kun. Ay, ni lolti siisatu manno. Ariasi. Kuchisi. Amma booda. Amma booda. Nama yeroo dubbate kabajaan beena natti waliin naqin jamaa Abdul. Nama yeroo dubbatu kabajaan namaa wajji dubbatu malee nama loleen laal nanaarsin nama kabajaa qabu natti waliin naqin nama kabajaan beene asii wal nuti ciisiisini. Maaliif jasa? Wallahi nama kabajaa beeku. Bo? Ye? Ay, kunumara leo? Enggak tuh? Kalau kurang putih ya, sini. Saran nagay? Sarah singgih nih, selain ini sarah desa sih Indra pun jira. Ini bagi betul, di sini cuma tuh si bodoh sih nanti. Dura duna duwamba na ada. Susun sini ada. Obboleessa fayya. Rakkin siin jire Ayya. biiroon teenya akkuma beekamutti gaa laabistoorii jechuun beektaa miree hiikkaasa ni beektana fakkaata. Dhaga'uun dhabu. Tanaaf dhageessee toos dhuftee miree wanni ati dhufteef sani nuti yeroodhaaf shamarran akka isin barbaaddanii isin dhiyeessuu yoo hin dandeenyellee yaada keessan sanarraa fuuneeti isinii bilbillee shamarreen akka ati barbaaddu gaafa dhufte bilbillee si himne jechuudha. Mee ati dubartoota gosa akkam sii dhiyeessina? Gosa akkam feetameeti? Yennaa jettu mallaqaan baantamoo qaama isii baanta? Ati walumaa galattuu dubartoota akkam feetati? Maallaqa irraa eegalee maallaqa qabdumoota hin qabne qaamni si bareeddu moo diimtu moo laallo wanni ni siiman yeruma himtu qofa tanuma qalbiin tee tanuma onneen tee si jaalattu mee himi akkami yoo si dhiyeessine feetan akka gartee kafaltaa gabbataa nuu kafaltuuf. Kan hin barbaadu qabeenyas hin qabaatin, manas hin qabaatin, makiinas hin qabaatin, bareedinas hin qabaatin, addunyaa kanarraallee namalee nama biraa hin qabaatin. Yoon ana maleellee dhiira biraa hin laalin. Yoon ana akkana dha'ellee hojjettee hin laalin. Kan hin barbaadu kana qofa. Akkasii barbaadda? Makiinaa ni qabda? Hin qaba makiinaa tokko. Makiinaa tokko qabda? Mana hoo akkam qabda? Mana G+4 qaba. G+4 qabda? Maallaqa waan gamta qabda baankiirraa? Doolaara miliyoona takka laman qaba akkana. Doolaara miliyoona takkaa fi? Takka laman qaba. Manni G maal jettisa? Manni hin qabu G+4 qaba. G+4 qabda?
G transport. Guyyaa meeqa keessa barbaadda? Argamnaan har'uma walakkaa isaatii booda hin barbaada. Walakkaa isaatii booda barbaadda? Yeroo dheeraa siif kennuu hin barbaanne. Sanumaan. Maallaqni hanga doolaara miliyoona takkaa fi lamaa jettee? Lama hanga. Ni beekta gaa nuti kaffaltaan keenya nama hunda waan inni qabu laalleetti akkasii kaffaltaa irraa fuunaa ni beektaa mire? Naaf gal. Amma daqiiqaa 10 booda si bilbila. Fixaan. Daqiiqaa 10 booda eeggatu bilbila. Okay. Abdoo. Ayyee. Akka bilbilamuuf taasisi. Ayyee. Osoo yeroon hin dabarre xumuraa waan naqe. Abu. Simba. Bo. Hai. Undi rameesa. Abu kau udah kamu jadi. Abu, ati abduu namatti hin qoy. Maal balleessi? Kan lubbuun jirtu itti barbaanne itti godhu dhabnee jirra. Kan lubbuudhaan bifa kana jiru maaliif soorreessitee nuuf fidaa miti? Tuba riba la mana kau jadi akan baru tuba. Isa malee kan bifa alatti nafne. Nafne ini apa? Kaasee bishaan irra naqi. Maali akkana lubbuudhaan yoo jiraatu kaasee bishaan irra naqi. Oh. Terus bisa saya. Interview saya kira corona. Dua mana? Si mau sini kamar. Benar. Akkamii yeroo kun haa. Ati nama akkamii hoo? Magaala akkuma argaartan kan immoo dhadhuuse Akkiin siin jee ifi dura waan bakka kanaa dhufteef ni beektaa? Hirriibaaf dhufte moo bakka kana laafistooriidhaaf dhufte? laafisooriidhaaf dhufe Gooftaa. Nama kana kanuma ajaa'ibaa nu barsiista nama adda addaa galanni keeti yaa Rabbi. Awwa akkiin siin jee obboleessa kiyya nuti laafistooriin keenya laafistoorii ati jettu kanaa miti laafistoorii. Akkiin siin jee dhala barbaada dhufte shamarran barbaada dhufte. Shamarran amma nuti asii namaa leessinu. Kaffaltaa keetirra dhaabbannee kaffaltaa ati nu kaffalturra dhaabbannee gosa akka ati barbaaddu si dhiyeessuu dandeenya. Diimtuu, adii, gurraattii, gabbattuu, furdoo gosa hundaa jechuu barbaadeeti. Ati yoo ta'a akka keetii si hojii guyyaa guutuu rafaa ooltu feetillee ni jirti jechuu barbaadeeti. Mee gosa akkam feetan? Gosa akkam si dhiyeessinaa jechuu barbaadeeti. ani bareedduu dubartii bareedduu ta naamusaan guddatte ta hayaa malee laa'aan beenu ta tolee malee dideen beenu feetu qabeenyallee haa qabaattu feetu haa dhabdullee ta yoo qabeenyallee qabaanne yoo dhabnellee wajjin carraa kannee guddannee jannata keessallee akka rabbiin jedhe sanitti waliin galuu dandeenya. Dhalaatuman warwaatu yoo tuman warwaatu ta hayaa beektu akkanaan tana beektu. Akkasii feeta? Ta kabajaan guddatte ta haadha abbaan kun xuutanii kabajaan guddatan ta si'ii hin beekne isinii ta beektu. Ta akkasiisan fedha ta waliin jannata keessa waliin seenu feenu qabeenya qabaannaa feenu dhabnaa ta kabajaadhaan mana keessa waliin jiraannu akkasiisan akka Nama akkasiin fakkaattu kaa akka lafarraa harkisaa si fidanitti. akkam Laa eegin lallaalin lafti teenya qulqulluudha warabni ho'iisitu kan jiru. Wanni ati haasoftu ta biraati akkaataan asitti dhufte immoo ka biraatiin siin jechuu barbaadeeti. maal balleessi Dhiise immoo hundaaf hin dubbannu. Akkin siin jee dheerinni sii meetira meeqa ta'uu qaba? Dheerinni sii hangam ta'uu qaba bareedinni sii nama akkam ta'uu qabdi? bareedinni sii waan feete haa taatu wama anammaa yoo dubbadhe kana guutuu haa qabaattu feetu gabaabbatti feete dheeratti waan rabbi kenneef gabaabinnaaf dheerinillee diimiinillee akkasuma bareedinnillee akkasuma wama rabbi kenneef haa ta'u. Akkasii barbaadu Feetu jechuudha. diimtuu taati feetu gurraattii feetu daalatti waan feete haayama qabaannaan kabaja qabaannaan tuman waannaan naamusaan nama guddateeru taanaan nama akkasii qofa barbaada malee
waan feete haa taatu bifa isii irraa bifa isii rabbi kenneef qoorba wajjin jannata seenuuf. Akkasii barbaadda wajjin jannata seenuuf obboleessa kiyya akkaatiin ma jechaa jirtu tana nutuu barbaada.